Nitii akka namni garaa godhatu itti cinqamu laala sanuu eeyogaa isintu yaanni siidhaa isiniif galee jiran fakkaata arraan tana guyyaa tokko guutuudhaaf akka nama dubartii garaa qabdu ta'uu deemti namni garaa qabu akkam keessaa akkam namaa ta'a maal namarraa yaa gudees ati bakki akka laafee na fidanii duraanu maal kanan digan ati maal dhugaa hodhome maal Nitii bakteeria السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي كيفكم؟ أتبعوا قامت حصلاتهم أبلي خيا كمين جيك أبدني فيك أبدني كفياك أبدن أبدي دان كوا أرانت نجابة كم جتاو جرخون بوتان تون تكشوا تنو رديسي مردوسي أتي هم شيء ولا ما خيس لتشوتو خلينا نداوي تارتنيس من channel هارة channel خلنا سبسكرايب لايك شير كجوتني إسي تنجد بيستن إسترن بيتني مجوي جوجل قد سنة جالتينك أبدي ورجع channel خلينا خيستي كافو الدراما نوجلو ترتمي مجوي سنة جالتينك أبدي وإجسي كبر اللي منام جتني ورياسو تنقلنا channel لسون خيسيتي بي أكا سبسكرايب جوتني لايك جوتني فيديو خنا الدنيا هم در شير ولي جوتني مجوي تنجد بيستن أبدي نسمع كوا وانا صوتني كده وانا صوتي نرافت عيسى خلاص أنت ما بتفوفي الران كنا قبي أجداد تسمع كبرنا دفنة بويا تكبوت ودافي كرا كردا أقول خانوس اللي سوينا جبت لأنه خانوس يزرع كرا كردا تينكا أمني خينا تكالي كرا كردا جرو بس كا إسين نبرسي تبيتا كرا كردا تي akka namni garaa godhatu itti cinqamu laala sanunja eeyogaa isintu yaanni siidhaa isiniif galee jiran fakkaata arraan tana guyyaa tokko guutuudhaaf akka nama dubartii garaa qabdu ta'uu deemti namni garaa qabu akkam keessaa akkam namaa ta'a maal namarraa yaani doorra isaanii jiraate maal haadharraa xalabata maal obboleettirraa xalabate obboleetti bira jiraate namni garaa qabu maal isa barbaachisaa waan juuta akka isiniif ibsuudhaaf viidiyoo kana qabannee isinii dhiyaanne akkasigaa video keenyatti haadee binnu sinjaa kunoo garaasii warra harka fadillee haanus illee qablu jira gisee garaa kana laalee garaan nama baati sagal garaa qabuun fakkaatan leedha baati sagalee minama lakkoo abba sadi garaa qabu fakkaata sadii umaa waan agarree ummata chaayinaa sadi warri chaayinaa sadi hayyaga amma viidiyoon keenya asirraa eegala akka viidiyoo kana kuma kudhan hin geessan abdiidhaan asirraa qaba chaanaala kana biiftuu qaasiin akka jajjabeessan abdiin asirraa qaba kana qophii keenya haa dabaluu isinidha yaa rabbii يا ربي شو هاد الله ماله مو يجي أكلنا وي ديرو أنا قرادراتي فكنا الكبير عن جد من خيستي هذا ما قد في ده انت أروح عند دوكم يا الله مع الماء حب من المقفى أنا فان قاعد ما ننتظر الله ما خزيتنا ما بدأ الله وي باسم دبين كرا قلت شوف باسم وي نمني سندور كرا قلت تدير أكم جرا تدير أكم كرا قلت لما سدفع
Astaghfirullah. Takkiti tanaa dadhabe. Eessa kutee abbaan jallaano? Hin qaanfatu. Na dhiisee akkatti. Bagumaan hojii sana harka deekka. Meeshaa irraa eessa kutee dhiiru? Walitti haalaan tan. Arree sadii sun taa'u giseenniif. Garuu na gabbaasu qaba alatti. Wayii hafuurri na cicciteenee kun waanuma akkamisa. Wayii akkamisa. Inni na egaa kanaas waan akka turee fi kan dalagaa. Yaa Rabbi. Wayii isullee namatti hin dhiiftoonni. Waanuma abbabbee mire. Ish. Antaane. Wayii. Maal musa? Ish. Olkaanii garagalan malee akkatti garagaluu hin danda'an akka namaatti. Ish. Isinni aanaa dhufuuris. Maal taatee kana ciiftarra? Haay haay dhuftee maal taatee kan ciiftaa nagartu? Wayisi guddatteerra. Haay arraa kana alan na baasu daruuri alan na baasu qabda. Siviil monteetu dararra qabdan. Atiis haala turte isiidhaan na dararte. Isin lachuutu akkamiin isin godha? Hayyee gaafirraa gatii si baasa. Egaa amma baaltoos kana eechitin. Siin banaa bar. Anaaf baaltoo si fida ammas. Egaa. Hayyee. Adeem. Deebi haamaa dhaabbatte. Wayi. Itti darbii yallaa mee dafe? Sama akkatti gurgootu. Tafaa mee dafe? Ittiin kaaya hayyee. Mee garagalchi haa. Wayi. Aboo dalagaana guddiftee morra. Garagalchi gaa waan ilmoon ta'e nagoota siraa hafareesu jira maatiin ta'e. Harkallee baasuun beeku. Harka keessaa baasan himmas. Hin baasanii lakkitti dhiisanii. Baase. Hayyee. Maatiin ta'e. Maali maqaatti ittiin ta'u? Armaan dhalu deemachuu baate. Ti fakkaataa haa. Hayyee deemi haa kophees nuuf fida hamaan isaa akka dhaabbatee. Kophee mara gabbanee kaatanii asitti si fida kophee. Harka qabiinaan deemka. Hayyee Wayi numaa ta'u akkanammoo ashaangulittiidhaan. Hayyee kottu kalatti si qaba. Akkami sa'aata akkami nama galmeen nama baastaa. Sa'aara koo qottu jawwattu yaasa. Akkami rakkoo qabne. Wantoota hamaan akkana. Dhaabbata haasa fiidakatti. Wayi maal akka jiru. Mati. Lah nama ni bulan kan paling mati ni. Sikam nama dia dengan nama dia. Akamit. Hai, dia tak suka. Kafin tak kena dia tu aja. Akamit. Abang nama yang radi siapa? Osang kap dua ni balik. Amma ukuran dia. Ilmu dia ni nak kerja siapa nama tu? Ilmu ber gerakan situ lah mila dia sendiri. Amma hamaara bastaa juwaanu kita adeemi waan nama tokko qabu waan firmata waan kana Hot kuman talabat. leeshi talbada hayya Kana malee jiru. Ifadu gamma kana irraa deebisu. Kun illee laa gana muru kursu maali wanna kana?
namni waan dhugu faana maa bita Waan dhugu si tajaajila mana deebitu. maaliif mana deebanaa bita siin gabbaa sanaan hin jenne maali waan akkana Yaani ni jaalamoo ni dhuga maal ati kafin taane tun. kafii maali nagartu ati waan bitte laalaha anjoolatti qashoodha Asiraa ta'e mas. Ati akka nama ilmoo kudhan dhalu deemutti. ati maaliif beekala fuullee sii dhalu oyi maali isa Asiraa si jedhu. kanaaf nama deemsa kamal faayidaan isaa Nyaata simni qabu. Fadhu sinjee. Maali kun? Dari kana tasira. Yaa gudee ati bakki dhakkaasuudhaaf eessina fiddanii jiraanu. Dari maal si kana niti fuudhu dhugu danna. Atummaan dhugi hodhome. Atummaan naa dhugi. Maal? Isin fitattire. Wanni taa'e bakka illee ni jirtu dee. Hayya hoota hojjuma deebisnaawi. Dukkaanuma guddaa kana keessaa yoo waan bitu dhabde. Ana deebisaa kottu gali. Deebisa hojii deebisna. Ayo kottu. Deemnu. Mallaqa fidi mallaqa fidi. La mallak naaf osoo bitin mallaqa deebisi jaalumaa tunni. Hayya deebisi. Ati khaf nagooti. Maali si godhati? Mallaqa akka jirtutti aarin na dhume. Wanta isirraa akkatti namni walitti. Abbaan browse tu qotin. Eessatti nu hamatan silaa kana bahee baafadhee jirti bara. Amma fa'aan qabe sitti olaannu dhagaatiste. Ollaan nu dhagaa jaa ollaan naa hin dalagaan. Ol seenime. Khaf nagooti yaa qalletti. Hafiin akkam haf. Khaf maa nagooti. Fii dhiiga dhibba nageessee wi bara. Mee gattaa Haf si. nagootee jaalumaatu. Ol sigi mee amma sinita. Ati sin taa'e haa. Wal. Kanuma ajaa'iba. Na gabbaa si'atti gassi baase. Gabboo nama gabbaasun akka kee kana. Akkamitu? Akkan nama gabbaasani. Xayyaaraan asi si fida. Lakki akkana kee kana nama gabbaasani. Tolchite. Ati khaf nagooti takkaan umma kee qeetitu nagarre. Dalasa nama barbaadame. Ati sila nama dhalu deemta moo? Daaba dhalu deemta. Akkuma si goota haa. Egaa. Ati bara ammoo mataan dhukkubsatte aarri hundi mataan na facaate. Arriin na Amma booda moolaa'u malee maal ta'u? arriin na dura silpaate deemaa tana arrii tanaan sababa natti hin fuudhini. Eeshi. Hayyee. Si hasilaa sababa kayetti guyyaa lamatti silaa dhalaawu silaa namni hiraara irraa galee. Namni guutuun kun akkanuma kee kanatti dhabamu. Akkanaa miti mee gabbeetti mee nama gaafadha. Gabbeetti nama gaafadha. Dhugaa. Namni bar nagumaa biraadha namni. Nagooma. Anis nagoomatti nalu deema bar silaa akka kayetti kana heerumuu baadde. Jaarsa akka kiyyaa kana argachuudhaaf. Hayya. Yeroo dheertu si fudhata. Maashaallah. Hojjaamtu sirraa qabu jechuudha. Aamin aamin. Deebisi jette. Maali bujaala maali bifki jetti jettu hundaa'u sii bite sii bite. Duubaan bifti ijoollee. Hayyee mantana waa hundaa'u sii bite hin feetu deebiseemi. Amma kasaree asii maal feetu? Wanni fedhu daawwattoota keenya kanaaf dhaamsa dhaamuu fi takkaan bada. Dhaamsa maal jiru amtaaf mee? Dhaamsa yaani dhiiraa fi dhalaafuu dhalaanis amma gizee garaa godhattee hiraar guddifti dhiira mata nyaatti. Anaa miti daawwattoota keenyattiin. Hunduma keenyattiin itti jira baratis itti dhaamta. Dhiirti misaala obsuu qabdii dhalaan gizee garaa godhattee if dhabdi yaani hiraar kana guddifti saniifuu dhiirti teenya dhalaa garaa qabduuf takka jaarsootii isaaniitiif obsa guddaa qabaachuu fi kana hundaan danda'ama. Kanaaf daawwattoonni keenya kan diraamaan isiniif hojjettu waan isin irraa waa baratan jeetiin amanaa. Kanaaf isinillee akkasumatti subscribe, like, comment waa hunda godhuudhaan gargaaraan isin jaa. Yeroo maal dhaamtaaf haa jennu daawwattoota keenya kana. Warra dhiiraattis wayitaa haatee mana keessanii ilmoo garatti baaddatte. Jabeessaa. Akkasitti like, share hin irraanfatin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.